Mootichaa fi abbaa murtii. Bara durii keessaa mootiin tokko haqaa fi walqixxummaadhaan biyya isaa hoogganaa ture. Guyyaa tokko osoo namoonni abbaa murtii biyya biraa irraa haqummaa fi walqixxummaa isaa akkasumas namni kamiyyuu akka abbaa murtichaa soobuu hin dandeenye yeroo waliin haasa'an ni dhagaha. Mootichis dubbii kana dhugeeffachuudhaaf gara abbaa murtichaa deemuuf ni karoorsa. Gaafa deemsaaf ka'us uffata mootummaa isaa ofirraa baasee daldalaa fakkaatee farda isaa yaabbatee gara magaalaa abbaan murtichaa itti argamutti fuula deeffate. Mootichis osoo deemuu karaa irratti nama dadhabaa waa kadhatu tokko argee waa kenneef. Namichi dadhabaan sunis erga waa harkaa fuudhee booda lafaa kahee irraa hafuu diduun duuba isaa deemuu jalqaba. Mootichis maal rakkattee qarshii siif kenneera jechuudhaan ni deebisaafi. Namichis akkas jedhee mootichaaf ni deebisa. Dhugaadha, qarshii naaf kenniteerta, garuu ammas tola tokko akka naaf ooltuun barbaada jedhaan. Mootichis deebisee maal si gargaaru jechuun namticha ni gaafata. Namtichi sunis baay'ee waan na dhukkubaa jiruuf farda kee kana xiqqoo na yaabbachiisi jedhaan. Mootichis tole jechuun farda isaa irraa bu'ee namicha dadhabaa kanaaf farda ofii isaa ni kennaafi. Namichis yaabbatee karaa dheeraa deemus irraa bu'uu ni dida. Mootichis dallanee namticha kana maaf irraa naan buutu jechuudhaan ni gaafata. Namtichi sunis lakki irraa hin bu'u, fardi kun kan kiyya jechuun ni deebisaafi. Mootichis baay'ee dallana. Wal mormiinis gidduu isaanitti ni jabaata. Uummannis itti yaa'ee maaltu akka uumame erga baree booda gara abbaa murtii akka deeman isaanitti himu. Silumaa mootichis kan inni manaa baheef abbaa murtichaa bira deemuuf ture. Amma mootichii fi namichi dadhabaan sun dabaree eeggatanii gara abbaa murtiitti ni dhiyaatu. Mootichis himannaa isaanii akkana jechuun ni eegala. Ani daldalaadha, osoon karaa deemuu jechuudhaan waan isa mudate hundaa abbaa murtiitti ni himata. Abbaan murtichaas gara himatamaatti as deebi'uudhaan atoo maal jettaa jedhee ni gaafata. Namichi sunis dubbiin nama kanaa hundi kijiba, dubbiin dhugaa akkana jedhee waan ofii godhe hundaa akka waan isa irratti ta'etti faallaa godhee abbaa murtichaatti ni hima. Abbaan murtichaas erga falmii bitaa fi mirgaa dhagahee booda farda asitti dhiisaatii deema, boru ganamaan asitti deebi'aa jedhaani. Bulanii yeroo beellamaa yommuu gara abbaa murtichaatti deebi'an abbaan murtichaas akkana jechuun isaan gaafata. Farda kee fardoota wal fakkaatoo 20 keessaa adda ni baafattaa jechuudhaan ni gaafata. Mootichis eeyyeen sirrittan adda baasa jedhaan. Akkasuma namichis anillee sirrittan adda baafadha jedhee ni deebisaafi. Abbaan murtichaas lamaan isaanii fuudhee dallaa fardoo wal fakkaatoo 20 keessa jiran tokko ni geessa. Abbaan murtichaas mootichaan dhaqiitii farda kee fudhu jedhaani. Inni haqa keeti, namicha kana ammoo 50 garafaatii murtiitti dabarsaa jedhee ni ajaja. Abbaan murtichaas akkanatti erga hojii isaa xumureen booda mootichi gara isaa deemee iccitii inni itti dhufee fi dhugaa jiru hundaa erga itti himeen booda karaalee abbaan murtii kun dhugaa fi soba adda baafatu ni gaafata. Abbaan murtichaas akkana jedhe, yoo dhugaa dubbannee keetii fi kan namichaa murtee kennuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Yeroon gara dallaa fardeenii isin geessuu lamaan keessanuu fardicha akka addaan baafattan beeka. An garuu yeroo sanatti isin osoo hin taane fardichan ilaalaa ture. Yeroo ati gara fardichaa deemtu fagoo irraa si ilaalee morma isaa gadi siif qabee ture.
Garuu immoo yeroo namichi sun itti adeemu akka inni ittiin dhiyaanne gurra isaa raasaa ture. Akkaataa kanaanan haqa kee adda baafachuu danda'e jechuun mootichatti ni hima. Mootichis abbaa murtichaa galateeffatee sababa dhufeefis itti himee akka mootii ta'es itti himee kennaa wayii ni kennaafi. Garuu abbaan murtichaa harkaa fudhachuu dida. Waan hangahee koo yookaan ammoo dirqama narra jiru raawwadheef kennaa na hin barbaachisu jechuun mootichaaf ni deebisa.